isagadiche waaqayyo biratti waa bakka buusuun barbaadin yeroo tokko namoonni fayyina sadaffaa barbaadu waaqayyo jira miti waaqayyo immoo kanarratti waama miti inni kun immoo eessa raqa namicha sana akka fayyisu waa harka sadaffaa kallattuma waaqni si haa fayyisu akka qabitti naamime siifi waaqa gidduu hojdoon galii jedhemi atumti waaqni wal argaa dedeme waan bocame tokko mallattoo wayii waan harka namaan hojjetame jedhe alaaf sigittuu galuu hin qabuwe bakka ajaja kenna waan biiftuu kanaa gadi jiru waan lafa kanarra jiru waan namni uume jedhe waan namni hojjetu tokkoomillee hin sagadin jedhe dura sagadaa tura waan ta'e arras immoo kiisitti baatanii deemu kaan isaanii fakkii qacinee baatanii deemu gifti yeroo baatu kaan isaanii immoo xuwwee jabanaa uuruu dheeraa baatanii deemu kaan isaanii immoo qotiyoo baatanii deemu hin baraare warqii irraa hojjetanii baatu waan isaa warqii fakkeessanii guddaa fakkeessanii kaan lukarra kaan gurrarra kaan mormarra fakkiiwwan adda addaa addunyaarra sagadaman warqii wajji wal fakkeessanii baatan hin barbaadu egaa isa kana asumarratti sagalee waaqayyoo hin dhoowa yeroo tokko namoonni asisinam ajisinam mana falfalasinam mana tonqaasinam bakka arganisinam xabalasinam gadisinbo walisinbo waldasinam wali kan hin beekne hedduu kiristaanonni guutaniiru har'a booddee dhaabaddaa olaanaa wanti si sagaddan uumamaa bodoontaan uumadhaa inni immoo Yesuus Kiristoos kana duwwaa beekuu isinitti raata kiristaana walii gadi fiiguun ta'edha kiristaana dhaabii qabne ta'edha kiristaana waan hundumaa fuudhaa hin ta'edha amantaa keessan qulleessaa laphee keessan qulleessaa waaqayyo duwwaadha dhaabaddaa sagadaa isa duwwaadha jilbeeffadhaa waaqayyo jaalachuu waan jedhu keessa jira sadaffaa maqaa waaqayyo gooftaa kee akkasuma hin dhayin jedhe maqaa waaqayyo akkasuma lafaa kaatee hin dhayin ba'uu boqonnaa digdam lakkoofsa torbarra ga'eera arra garuu namoonni baay'een yoo baala gommanaa nyaatanii karaa isaan boqoqqeen Yesuusin jedhu maqaa waaqayyo akkasuma waamu miidiyaa irratti qoosuudhaan waamu waldaa keessatti maqaa waaqayyo qalbiidhaan waamu waaqayyo maal barbaada maqaa isaa akka malee kabaja waaqayyo maqaa isaa irratti naman dhiisu warra maqaa isaatti qoosan hin ajjeesa warra maqaa isaatti qoosan hin balleessa waaqayyo maqaa waaqayyo maqaatti qoofamu miti abboommiiwwan kurnan keessaa inni sadaffaan maqaa koo akkasumaan hin dhayin jedhe waaqayyo waan dandeessu irratti na waamin jedhe waaqayyo waan dandeessu hojjetani waan hin dandeenye immoo waaqatti waameni waan dandeessu hojjet sammuu sii kenne waan hin dandeenye maqaa waaqayyootti waan waaqayyo si qaqqaba waanuma argite duucha irratti maqaa waaqayyo akka noor sagalee waaqayyootti lafa ijoollee keessan qoosaan barsiisinaa maqaa waaqayyo irratti hin qallatinaa wangeela irratti hin qoosinaa agargaa'ota irratti hin qoosinaa waldaa irratti hin qoosinaa waaqayyo maqaa isaa irratti namannisu yeroo bishaan dhabane Musee maarree waaqni sitti dubbatu sun waaqa keenya hin jedhani waaqni keenya sun maayidee meeqoo ameenatti wajjinaati yaariinatti baaftanii tirfiin akkan iyyuu san dhageechifadhi nagootadhe Museen keessaa namicha irras gaarumatti ol kaataa borus achuma kaataa kophaatti kaataa hin rakkate otoo jarri qulqulluu ta'anii gidduu dhaabatee waaqni isaan dhagaa jarri waaqa tolfamaa baatu duddan garaatti cubbuu baatu sammuutti cubbuu baatu gidiraa baatu gifti yeroo ture doomaa keenya lafa keenya qurxii nyaanna fooddiimaa nyaanna garaa keenya guutee gala kaasiraa keenya nowwayii gubata galan doorsisa galan meerre waaqni biyyaalan jammatti si galchinadhe si kaayinu yaachisee nu namicha achumaan inni mo'achi deeme mee akka gootu jedhe gooftaa achi dan deebisini mee waa tokko si gaafa dadee Museen gaaftu maqaan makoo galmee bara baraarraa hakiire kana kan isa gochaanu saba rakkoo diinagdee qabu Museen mana mootii keessatti guddate mana Fara'oo keessatti akkatti nama bushan akkatti nama hooganan akkatti gaarii godhan akkatti qajeelfama baasan achi keessatti barate beek garuu garaa isaa dide garaa si yaadidu cubbuu arfaffaan guyyaa sanbataa yaadan adda baasu ba'uu boqonnaa digdama lakkoofsa 8 guyyaan waaqayyoof adda baafame kabajuun nutti raata guyyaa sanbataa iddoo biraa akka deemtee si eeyyama waaqayyo guyyaa isaa irratti namanniisa namni tokko nutti dawwale dhiifama naa godhaa waldaan dhufne maal goona nuti nama na dara waaqa waldaa nafi lubbuu keef gaariidha ajaja waaqayyoot waaqa ajaja guyyaa sanbataa qulqullees kabaji suuqii keessa biyya warra baara laabatu sana kaat wali qollofiitti kootu wal
infaqam warri tursiin dawwalle sanbata sitti dawwalu maamma milkooftu yeroo tokko yuuda dina odoo darkirra dhaabannu silkii miseejitti barreessu natti fakkaate goddanyoota isaa hin fiiga miseejitti barreessu karra waldaan dhaqee sagantaa siin kajeela hin kakkajeeliin tokkotti godhu itti mina masumatti jiru tokkotti godhu hin kakkajeeliin jiru sagantaa kana sotoo fiteen akka jeela garuu kana dhiisa guyyaa sanbataa qulqulleessachuun saatii kee kabaj guyyaa sun guyyaa waaqaati guyyaa boqonnaati guyyaa waaqeffachuuti guyyaa waaqaa sagaduuti guyyaa waaqarraa barachuuti guyyaa sagalee waaqayyoo dhaga'uuti karoora qabaadhu naa jedhi mee nama sirrii karoora malee hojjetin jedhe waaqni karoora qabaadhi baruma baraan lafa nuumu waliin tokkichuma uumee jedhi seerri uumamaa kan nu barsiisu karoora nu barsiisa akkamitti akka hojjennu nu barsiisa akkamitti akka jalqabnu nu barsiisa akkamitti akka xumuru nu barsiisa karoora kee waliin hin dhahin utullaa wasaamiin uumee nama uume eessa jiraatanan laala karoora waaqa kanaaf guyyaa sanbataa qulqulleessaa shanaffattanchaa nama jaalachuu tokko abbaa fi haadha kee kabajii jedha seera boqonnaa 20 lakkoofsa 10 kana jechuun maal nama akka abbaatti si yoonu nama akka haadhatti si yoonu nama si hangafu kabajii bara kana keessa immoo haggafummaan badee namni wal arrabsaa gadi wal buusaa kun kan namaati ani isin raawwachuu kan qabu wal kabajuun ammam jira hangabaa qotusuu wal kabajuu saba walii kennuun illee jaaffaan idajjeesii jira ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 13 irratti idajjeesii jechuun hiikasaa maal jireenya namaa kabajii jechuudha namni nama ta'uu isaatiif kabajamuu qaba yaadaan idajjeesin qaaman idajjeesin gochaadhaan idajjeesin waaqayyo si gaafata waan ta'eef jireenya namaa kabaji arra namoonni baay'ee sammuu nama baay'ee keessatti du'anii awwaalcha kan dhaban hedduudha laphee namaa keessatti du'anii ilaalcha gaarii kan namni isaanii hin qabu maqaan isaanii kan bada hedduu jiraachuu danda'u kanaaf inni kun isa nutti kenname inni jaaffaan idajjeesii jedha torbaffaan idajji ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 14 kana jechuun hiika samaayii gaa'ila kee eegi qulqulleessi rakkoo hedduu achiin dhufu baay'ee jira kanaaf isa kan akka nuti baay'ee of eeggan idajji kan jedhu lafa kaan kun gaa'ila kee eegii jechuudha saddeettaffaa hidhati jedha ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 15 irraariyee si dhaalchisa jedhee irratti dimbara namaan deebi cubbuu dha humna qaba jettee dandeettii qaba jettee ogummaa qaba jettee sadarkaa qaba jettee nama waan uume miidhin itti gaafatama waaqayyo nama sanaa yeroo falmu jalaan baatu kanaaf egaa hidhatin qabeenya nama biraa hin fudhatin jechuudha salgaffaa namoota ollaa kee irratti dhugaa sobaan hin bahin seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 16 irratti kana jechuun dhugaa dubbadhu jechuudha dhugaa dubbadhu nama irratti biddeessaa irratti waa hin fidin dhugaa dubbadhu dhugaa irratti hundaa'ii jechuu barbaada sagalee waaqayyoo kana nu barsiise inni kurnaffaan haadha manaa namaa hin hawwin jedha ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 17 barattanii yoo laaltan hawwii hamaa irraa of eeguun barbaachisaa akka ta'e dubbata tokko tokkommaa gadi hin taa'u bakka harki isaa gadi hin taa'u sammuun isaa gadi hin taa'u anniitii namatti ija babaasu guuteedha dubartii namaa hin hawwin haadha manaa nama biraa niitii kuwaataa turte hin hawwin jedha macaafni qulqulluun ijatti babaasaa kan oolu seetana keessa taa'ee kana gochaa jiru ana waakkaachuu sagaleen waaqayyoo kana jedha har'a biyyi nuti keessa waldaan keessa jiru jireenya keenya bara keenya keessatti maal fakkaata laalaa naannoo keessa dubbiin kun dhugaa mosu kana isin fannise isintu gidduu ola waan ta'eef wangeelli maal jedha ilawwin hawwiidhaan hin guutamin hannamaan koo godhachuu hin barbaadin jedhama egaa saba kanatti waaqayyo maaliif kana hunda dubbate yoo jettan qabxii 5 kaasee hanga 10 kan jiru kun qabxii nama waan gaarii godhuudhaaf nama jaalachuuf ajajamuudhaaf raawwannu ta'uusaa beekuu qaba waaqayyoon jaalachuuf immoo ajajamuu tokko kaasee hanga 4 isa jiru hojiitti kun nutti raadu sabni suni waan gurguddaa keessa turan tokko mana kuusaa Fariyoon ijaaraa turan
maal gochaa turan anjittanii ba'uu boqonnaa tokko lakkoofsa 11 dubbisaa. Waaqa tolfamaa sanyii qomoo isaaniitti waaqeffachaa turan Israa'eloonni ijaaraa turan Waaqayyo kana jalaa isaan baase meeshaalee ijaarsaa qopheessaa turan dabadabamanii. Har'a namoonni baay'ee yeroo biyya biraa deeman hin bashannanu seenaa hin himatan malee garbummaa namu ibidda namaarra dhaabatanii kushiinaa namaarra dhaabatanii biyyi bishaan irra deemee suura kaa'a faranjoonni deemanii bashannanu ijoollee isaanii fudhatanii injineeraa fi akka isaan paayileetii ta'an barsiifataa jiru. Ati ishiin kun garuu araba keessa waggaa 20 waggaa 30 teessee waggaa 40 manaan jiru birrii barbaada dhattee waggaa 8 immoo umuriin namaan naangaa dubartii waggaa 45 dabarraa dhiigni irraa hin badaa waaqa achi booda da'uun hin jiru waaqumti gargaara. Kana warri umuriin keessa deeme dafaa hirumaa ati dhaa waaqa. Soddoma ga'eera 35 ga'e. Gaa'elli kan cuubame koottaa isinii kadhadhaa waaqayyo hin bara waaqayyo. Yeroo sirraa bareedutti heerume yeroo sirraa bareedutti fuudhi yeroo sirraa bareedutti ijoollee godhan dulloomtee ijoollee godhattoota ijoolleen golgoo hiita. Waan kun waan namne namoota kadhanne namni kanneen dhawra deebite hojjet teessee rakkachuun deebite nagadan. Erga waan isa afaan keera jirette siifaa ta'u jennee geggeessina. Maal goonare? Haadha dhugaa hojjetu bakka. Garuu carraawwan isin qabdan maal akka ta'e beekuu isinitti dha. Kaasa akka kee biyya namaa dhattee duutu reeffi keeffameen galu Waaqayyo sumaan biyya kana eebbisa. Fuudhu liqimsi kanuma sii ta'a. Kanaaf waaqa kana hojjet isa nafin halkan guyyaa fi cubbuu qabu guyyaa sabbataa qulleessa. Hattuu saaftuu ta'e namni hojjete hattuu taate namni hojjete manummaan qabu namni hojjete kabajan qabu dhadhaabattuu wayii ta'e namni maqaa kee maa taasaa bakka argette lafa keessi buusuun taa'i. Lafa malee taa'uun nama salphisaa inni nama suudhi jiru. Waaqayyo gooftaan akkana waan si qabe jalaa si baasee si geeddaree waan gochuu qabdu sitti maadha waaqa. Adaraa keessa warri saraatanyaa humna namaatti taphattan of eeggadhaa waaqayyo sin gaafata. Dhala namaatti akka dhala keetti ilaala. Dhala namaatti firfaariitti kennee waaqayyo si gaafata. Barri namaatti si galchee waaqayyo firfaarii namaa si nyaachisa. Waan ofii nyaattu nyaachisi waan ofii tuffattu uffachiisi waan ofii barbaaddu taasisiif si gaafata waaqni waa'ee saraatanyaa mana keessaa. Immiidhiin dhala namaa dhala keetti dhufa waaqayyo. Waan mucaan kee taatuun beektuuti. Namarratti cubbuun dalagin dafqa lamaa nyaachuudhaaf isa baratin dhugaa jiru hojjan hojii sirrii namatti kenna. Namoota kushiinaa keessan hojjetanis hin gargaara hin miidhina. Namni sun boru baay'ee guddachuu danda'a. Bara isaa darbe isiniin fokkoraa. Yoo gaarii gootaniin yaa baluu jedha. Yoo isin miidhan garuu idilee guutuu waa'ee keessan haasaa dandeessu. Namni waa'ee keessan hamaa keessan akka haasa'u yoo godhu nama. Warri saraatanyaa isaanii beelessan guutanii handabaddaban guutanii olaantummaa irratti fudhatanii kan abiddaan guban elektirikiin dabaddaban dhala namaa dhabuutu mana namaa nama galcha. Abbaa dhabuu, haadha dhabuu, fira dhabuu, maallaqa dhabuu. Gargaari dhiyeessi gargaari dadhabaa kana hojjetu wangeelli kana. Dubbii waaqayyoon ulfaatama hojiitti kun akka mootii farii waliin taa'e. Waaqayyo gooftaan gara kee dhufee akkasiin miidhe akka rukutamne of eeggadhu bishaan kee minaan kee qulqulleessi harka kee qulqulleessi deemsa kee hundumaa gooftaa wajjin taasifadhu balballi mootummaa waaqayyoo banamaadha.